sadii darbe gara furitti deema jechuudha. So maalumaafuu qursiin godhadhaa. Isiniin jedha sana booda akkattiin oolu wayii isinitti agarsiisa. Maal akkan hojjedhu wayii isinitti agarsiisa. Na wajjin ta'a jechuudha. Na wajjin ta'a. Wayin hojjechuu deema. Wayin isin agarsiisa garuu amma qursiin godhadha jechuudha. Ergan ka'e garuu ganama saamii durarraa dhiqe maal jedhee nyaata isaa godhe daa'imaan naa ganama baay'ee ulfaata akka naa xinnootiyyuu miti amma wanta xuuxxoo affeeltanii ganaa dhiqxanii aannan dafistanii midhaan inni jira jechuudha. So isa raawwadhee amma gara qursiin deema jechuudha. Iddoo kanatti wanta inni bahee hin beeku. Anyways amma gara san deema na wajjin ta'a qursiin godhadha dura garuu. Okay? Ishii qursii maal hojjechuun barbaade seetanii otoon biddeen nyaatanii wayin qopheeffadha jedhanii dura yaa torban si'a lama sadii wayin fayyadama waan akkana baay'ee fayyadamu garuu seettan agarsiisa. Waan kanan beektu firii 500 asitti garuu finfinne sobutaa hin beeku online irra 250 fayyee so I don't know beeku la firiijiin kaayin jabaate kanaaf inni garuu nuti 500 binne asitti jechuudha. Achittis akkasuma nama naan jedhetu immoo yoo ta'e illee 450 caalu nama naan jedhetu jira hin beeku garuu akka sanatti bidanii tokko amma fayyadamuun isin agarsiisa. Firiijiin kaa'e itoo taa'een dhangala'a kanaafin firiijii kaa'e jechuudha. Maankadhuma lama fayyadama jechuudha. Ganama jechuudha. Ishi qophaa koo yoon dhuge muuzii tokkittuma fayyadama. Ishi kanumaafuu nana ittiin naqee isinitti agarsiisa. Muuzii tokkichuma keessa buuse tamra kanammoo firee 5 haa ta'u 3 ammuma qabdan keessan caraccara jechuudha. Na eegaa. Yaani sana maankaa lama aannan burcuqqoo tokko muuzii tokko tamra 5 tokko akkuma argaa jirtanii jechuudha. Firee 5 tokko keessa buuse isa kanan daakee dhuga jechuudha. Dursa kana ganama yookiin galgala fayyadamee bareedduudha naan jedhanii kanaafini yoo tamran beektu waan hundumaa waan isin beektu kanuma jechuudha. Nyaachaan immoo tamir mana kan keeyadhe. Akkuma argitan akkuma argaa jirtan burcuqqoo tokko jechuudha. Xiqiisa safarasa እና kanaan dhugaa inni dhannas wayin jennes asitti tamira sirriitti hin daakamnetu jira. Yaa tamira gaa sirriitti hin daakamu. Anis yoon sirriitti daakee muuzii too orofaa dhaabuudha qaban ta'eef das nan jedhu. Kanaan ala burcuqqoo tokko jechuudha. Maaliif safaree waan itti naqeef. So kana fayyadama jechuudha. Achi immoo maal akkan hojjechaa oolu ittaansi maal akkan hojjedhu nafaana ta'a like share gochuun dagatina isiniin jedha. Asirratti suuraa koo saamii faana hojjechuun barbaade tokko kan faayisaa faana bifuma tokko nan barbaada inshallah nan hojjedha garuu kaawiyyaadhaan hin hojjetamani. Salaam akkam jirtu nageenya isiniifaa ta'uu har'a fosoliyaa hojjechuu barbaade fosoliyaa jechuudha. Argaa jirtan fosoliyaan hojjedheeni mataasaa irraa kukkuteera asii fi asiin jechuudha. Ganaan xixiqqeeffadha. Kan hin fayyadamu yaa isaan kana waan ta'eef kaarotii qaqallisee dhedheeressee nan fayyadama. Timaatimis qaara shunkurtii sitti fayyadama. Anyways fosoliyaa hojjechuu barbaadeen akkamitti akkan hojjedhu immoo ofii kootii isinitti agarsiisa jedheeni na waliin tura. Okay. Ishi amma kunu haala kanaan jechuudha. Kukkutadhee asittis kunu haala kanaaniin qopheesse jechuudha. Babbaqaqsinee haala kanaaniin duudadhumsaan mummuree jechuudha xixiqqeesse. Kaarotiis haala kanaan asti qaaraa fi intinidha jechuudha.
asillee qullubbiitu milkaa'ee jira. እና asitti immoo jalqabee jira shunkurtii fi zayitii qofaanii asitti jechuudha. Akkuma argitan zayitii jalqabee jira nan dhaamsayyuu gidduudhaan kaarotiin itti dura walqixaa nam'es bareeda garuu jabaata dhalachuu garuu foseeliya xiqqoo shotoon eenyu jedhee naa wayyaasa jedhu yaadeni amma muuraadhutti en dhaamsee ture ammatti qabsiisee garuu anyways haala kanaan nan xumuran isiniin jedha kana hojjedheen dhuma isaa seenta agarsiisaa. Susa, Desi, buuti na keessaa. Kita fakir nari, las rangga cayu. Desu, mucha buuti me. Salam, akkam jirtu nageenya isiniifaa ta'uu har'a fosoliyaa hojjechuu barbaade. Fosoliyaa jechuudha. Argaa jirtan fosoliyaan hojjedheeni mataa isaarraa kukkuteera asii fi asiin jechuudha. Ganaan xixiqqeeffadha. Kan hin fayyadamu yaa'u isaan kana waan ta'eef kaarotii qaqallisee dhedheeressee nan fayyadama. Timaatimis qaaras shunkurtii sitti fayyadama. Anyways fosoliyaa hojjechuu barbaadeen akkamitti akkan hojjedhu immoo ofii kootii. Sinitti agarsiisa jedheeni na waliin tura. Okay?